akka kiristaana taatu naan jedhe. Ni amaaree duraan godhe mucaan. Dhiira meeqaatu asii ballama naa seenee kanarratti deemee jirana. Akka maa godhu. Rakkanne. Ayyeen qasu. Kutuudhaaf tokko lama sadii afur shan ja'a jechaadha. Akkuma sanaa biraa. Amma eegaa yoo as deebi'e ibsas. Allah maqaasa ana In argatu mee waan kun hin jiru ba. In jiru itti mika in jiru jadi nama Waaqayyo. Meetti dubbadhu afur ani ma foonii naasawu jira. Wala hin jiru waan ta'eef. Networkii isaatti diimaa ta'e bakka cufa buuf deema. Isa barbaada. Waan duraan hin qabne waan wangeela irraa boqonnaa mataa hin qabne maaf of rakkifte dhuftee manaa buumoo as jirana. Ani waan hin beekne ganda kiristaanaa dhaqee waan hin qabne arran argine gaafa yeroo isinii fideen dhufaan jedha. Deeqaa shannaa kennaa miti. Guyyaa shanuu siif hin kannaan dhugaa. Wayyo. Yaa gooftaa macaa. Maqaa buumuwaasiiti. Akkas gochuun qabu ture bajirraa. Hin qabu. Okay, daadee nageen itti haasa'u. Baadii isaatti yookaan dadhabbina isaatti amanee deemuullee qaba malee. Akkasumaan hin beeku jechuun nan gaafadhaa jedha. Ani akkasumaan jedhan barumsa irra qabu, beekumsa irra qabu, hawaan irra dubbise. Hin jira miti abbaa ani waan kan hin jira. Yoo jiran ani hin qabu ragaa dogoggora ani hin qabu mee itti ilaala. Naan dubbisan jedha malee dirqumatti hin jira ammaan si kan kiristaana ta'e naan jedhee bara maqaa waaqayyooti rabbiitiin naa kakadhu naan jedhee bara. Ustaz Abuumaas hoolota Itoophiyaa Hin barbaachisu kun dogoggora guddaa. Na sodaachisee bara nu gurbaan akka waan haaraa wangeera jiru na sodaachisee dhugaa. Idiyoon kan kee biyya lafarra kan lakkifame baga jiraattan rooyi. Abeet. Baga jiraattan damee kami protestaantuma meetu? Guddaadha. Dogoggora guddaadha baasee akkas gochuun qabu. Abeet. Eesh Abu Musa. Tas fayyeera. Mee fayyeera jedhime. Abeet naguma mini. Nama waaqayyooti si jaaladhaa barate dhugumaan nama fayyaati nama fayyee. Naguma miti. Nagaa. Networkii keeti. Hooloozi. Nama nagaa networkii isaan dalagu nama rabbaashii. Hoolooziin jimaa walitti deebi. Nama rabbaashii networkii isaan dalaga. Ilkeen eessa qotte? Amma isin waa'ee Yesuus waa'ee irratti walii galu miti. Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa. Maal taate? Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam. Ati kawatu. Maal jettee roo? Abbaan caalii jiranii bada. Injiran. Nuyi Abbaan caalii xiqqoo itti ajame daqiiqaa takkaaf yoo danda'e gama keessaatiin dubbisuu barbaada wasan ture. Abbaa caalii dubbiseeyye. Ergaawii na biraa qabani. Tole. Abbaa caalii yoo jiraate. Karaarra deemaa jiraniin si'a. Okay. Hidduu Ini faaftaa. dubbisan ayye. Tole. Ka islaama ta'e jedhee ta'e montaan eega islaam. Miliqee kote deeqaa shanii deeqaa saddeet dabaree kote. Ani wangeeloo kameraa na fiduu deemaa guugulii katabee ofii as baasuu deemaa jedheetiin anu wayyo maatii baay'ee jechuun deema. Okay. Anyway fayyee deebi'e iyyee kottu. Networkiin keetis qaccallotti hin dhaga'amu. Aloori dubbadhume. Amma waaqayyo abbaa kana fura qulqulluu fi waaqa ilmaa tokko jennee amanna amanuti jecha ani. Wanni kana jedhu ni jiraame. Jala kana mana buustan jedha kuno. No, namni si buusan jiru obbo. Oye, bakka wantaan deebisa jiisa si buuseetiin isa deebisa. No, namni buusan jiru. Galchaa namni jirtan bakka san. Ingilchaa jala galchaa. Namni waan ni qabdan. Nama buusuun hin jirtu as. Nuti akka nama hiinaan qilinxoos keenyaan si gadi lakkisnu. Achuma ta'e isaan kan murtiin sirra dabartu. Elori waan jedhu maqaa abbaa jedhamoo waaqayyo abbaa, waaqayyo ilma, waaqayyo fura qulqulluu kan jedhu wangeela ni jira. Akkas jedhee takkaa kan kaa'eeru hin jiru. Goobas. Deema Yesuus Kiristoos waa'ee cuuphaa irratti. Ani waan intiniidhaan sin falmu baay'ee cirraash wanta dhugaa riyaalitii jiru. Eenyu billi qabadhu ani protestaantii hunda representing godhu eenyu illee representing godhu mataa koon bakka bu'aa. Mataa koo karaa itti amane garuu si ibsuu nan danda'a jechaadha. Waa'ee cuuphaa Yesuus Kiristoos. In general achirraa ka'uu keenya dura
macaafa qulqulluutti amanuu dhiisuutu dursanatti fakkaata waa'ee isaarra jechaadha. Maaliif beektaa? Macaafa qulqulluutti amante jennaani guutummaan guutuutti Yesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e si ibsa macaafni qulqulluun jechaadha. Ittiin amanne taanaan durayyuu ittiin amanne beektaa? So namni eessaa ka'uu qabaa waa'ee Yesuus Kiristoos otoo hin taane ani ammoo waa'ee quraanatti amanne taanaan waan quraanni jedhu sana hin fudhannee jechaadha. Atillee macaafa qulqulluutti amanne taanaan macaafatti amanne amma macaafni keenya guutummaatti Yesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e lafa kaa'a beektaa? Wal falmaaluma ooluudha maal jechuu ta'a malee ati amma maal na falmuu qabdaa yoo ta'uu baatellee macaafichi sirrii miti kan jedhudha. Kan ta'uu qabu falmiin kee jechaadha. Macaafumti qulqulluun kun sirrii miti dogoggoradhaa kan jedhu na falmuu qabdaan immoo sirriidhaa siin jechuun qaba. Riizin aawut gochuun qaba. Sirriidha jedhees jechaadha. Okay, waan naagalee jira malee macaafa qulqulluu keessa Yesuus Waaqa akka ta'e siin kaa'a beektaa bakka siin kenna waan ta'eef. Okay, bareeda. Tanumaan barbaade Waaqayyo abbaan dubbatee ana malee Waaqayyo hin jiru, anumaan Waaqayyo Isaayyaas keessattis ana duraas Waaqayyo hin jiru, ana boodaas Waaqayyo hin jiru, fayyisaalleen ana malee kan biraa hin jiru, ana waliin Waaqayyo biraa hin waaqessina, anumaan Waaqayyo ana tokko eenna waliin jira yeroo lafa kana biyya lafaa kana diriisu gadaameessaa keessa tolchu jedhee Waaqayyo waaqummaa isaa himate moo himanne? Himatee jira sirrii. Goobas akkuma hima jechuun kallattiidha moo alkallattiidha dubbiin kun? Kallattiidha malee. Alkallattiin hin jiru. Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uu himate? Yesuus Kiristoos eessatti himate? Kallattiin ani Waaqa kan jedhee otoo hin taane iddoo kanatti maal jedhee Waaqayyo abbaan akka isa ergelleen dubbata. Okay, ergama qaama isa ergee jira. Jechuun san hin dinne ergamuma san dinne bar. Kallattiin Yesuus hin himanne Waaqayyo abbaan kallattiin himate ana malee Waaqayyo hin jiru jedhe Waaqayyoon miti. Himate ana bukketti Waaqayyo biraa hin waaqessina Waaqayyo biraa jedha abboomii kurnan keessaa tokkoffaatu Waaqayyo biratti Waaqa biraa hin godhatina jedhe miti. Sirriidha. Yesuus Kiristoos dhufee biyyuma lafaa kana ani Waaqa keessanii ana malee Waaqayyo hin jiru jedhee beeka. Anatti amanaa jedhe malee akkas Waaqayyo ana malee hin jiru jedhe. Anatti Waaqayyotti jedhe dura Waaqayyotti amanaa jedhe anattis jechuun tiis jechuun sana afaan Oromoo si galuu qabdi. Maal agarsiisa? Waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyotti amanaa jedhe dura si waan takkumaatu seelloo afaan Oromootis waliin deemna suuta. Eenyutti amanaa jedhe eenyutti amanaa jedhe Yesuus? Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Waaqayyo kamitti amanaa jedhe inni nu Waaqayyoodha. Waaqayyo abbaatti. Waaqa lama okay Waaqayyoon abbaa maal ta'u itti amanna? Maaliif beektaa? Asitti waan tokko si ibsuun danda'a. Abbu Maazahun otoo laallee atumti kuni siinii ku dandeenya namni maalii otoo jennee namni qaamota baay'ee wal keessa jirudha. Namni jechaadha. Foonnillee ni qabna, hafuurrillee nama keessa ni jira, lubbuunillee ni jira jechaadha dhalli namaa. Okay, yoon foon hin qabaanne nama ni jedhama? Biyya lafaa irratti hin argamtu, hafuuradhaati. Goobas. Ijaan hin argamtu jechaadha. Garuu uumamte waan ta'eef hin baddu. Waaqayyoon si beekaa jechaadha. Beeke. Garuu dhala namaa taatee lafarra jiraachuudhaaf lafa kanarratti argamuudhaaf foon uffachuu qabda. Okay. Yesuus Kiristoos eenyutti amanaa jedhe? Waaqayyoomi? Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe. Okay, ta'isaatti maal ta'u isa itti amanna maal ta'u? Waaqayyo duruu jedhe Waaqayyotti amanaa anattis. Waaqayyoon itti amanaa nuun jedhe sakkami? Abbaa isana erge sun ta'uu isaatti amanaa jechaasaa. Okay, abbaa san malee Waaqayyoon biraan jira? Akka inni erge anaan amanaa ani isaan amma maaliif beektaa? Jarri kontentiin achirratti barbaachise Waaqayyo siin ergine jedhanii warri Ayuudotaa isatti falmaa jiru. Haa jedhan isan humaatis amma waan wangeela kanarra maaliif akka inni akkas jedhe sitti hunkooti. Inni siin ergine ati asuma abbaan kees Yoosefi haati kees Maaramiini atiin ergamne Waaqayyoodha abbaan koo maaliif of hin jettaadha falmiin isaanii san. Inni garuu ana abbaatu erge jedha. Isaayyaas keessatti akkuma dubbatame immoo dubarri in ulfoofti ilma sinde
qabin jedhe arte Maryam Magdalene ni beek Maryam ishee inni sanin Yesus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe abbaan eessa jira waaqarra jira goobas gara abbaatti ol hin baane iddoo hin argamne jechaadha waaqarra jechuun iddoon argamne kallattiidha waaqarra jira jechuun waa hunda uumaa waa hunda gararraa waaqayyo so okay afurra jecha hin argamu jechaadha okay ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota kootii dhaqii waaqayyoon obboloota qaba hin qabu okay Yesus obboloota ni qabu mun qabu qaba goobas hayye ani amma gara abbaa koo okay ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanii Yesus abbaa ni qabu mun qabu hin qaba malee abbaa foonii qaba moo abbaa furaa qaba uuma goobas abbaan Yesus kun siif maal ta'a waaqa okay anaafoo maal ta'a waaqa siifillee Yesuusis anis atis waaqa tokko waliin qabna jechuu perfectly kanaafuu Yesus waaqaa miti jechuu akkas jechuun dandeenya hayya afaan oromoo kana maaliif beektaa amma maaliif eeyye baay'ee gaarii amma immoo anaaf immoo achi deebii gaa Yohaannis tokko rankii dhaggeeffadhe isaanis nin jaaladha uumaa kanarrattis ammas kanarrattis waan bareeddu okay Yohaannis takka akkana jedha sagalichi achirraa eegallagaam akkana jedha maaliif goosiidha si dhugaa baay'ee namatti tola siitu bisayye ila hanga boqonnaa meeqaan si dubbes ila hanga afuriin si dubbisa dhaggeeffadhu sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa waaqayyo ture inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture wanti hundinuus isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jireenyi isa keessa ture jireenyichis ifa namootaa ture ifichi dukkana keessatti in ibsa dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedhe takka tira deemna amma okay sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture mi sagaleetu jalqaba ture sagalichi waan hundumaa dura ture goobas sagalichi eenyu bira ture sagalichi waaqayyo bira ture jedha waaqayyo kan bira ture waaqayyo bira jedha jedhi direct rakkoon hin jiru waan bira jechuun amma bira jechuun akkanaa fi amma wal bira jirru kanaami afaan oromooti walii galla afaan oromoo sirran beeku narran beektu bira ture okay sagalichi eenyuti waaqayyoon inni bira ture san eenyu eenyu jedha dubbisi okay bakka sagalichi Yesuusii mi sagalichi akka isa bira deemna rakkoon hin jiru jedhi okay hayye kanuma naa deebisa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi kuni eenyu bira ture waaqayyo bira waaqayyo kan bira okay hayye waaqayyo bira ture waaqayyo bira ture jedha sagalichi maal gilsiin waan dubbisaa jirtudha bari tamanaan jira afaan walumaa galuu fi bara akkaatti fudhatatis okay sagalichi jedha amma dhaggeeffadhu sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi eenyu bira ture jechuudha waaqayyo bira ture laal sagalichi waan kana lamaan laala sagalee dama kuni sagalee kuni waaqayyo haa jennu sagalichi waan hundumaa dura ture sagalichi waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi waaqayyo ture jedha ofii isaati sagalichi kun sagalichumti mataansa ofii isaati sagalichi waaqayyo kon qoba sagalichummaan kunuus ofii isaati waaqayyo ture jedha goobas jedhi okay waaqameeka kana mitire kokkumadha okay rasile sagalichi kun eenyu jettanii beektan eega bareeda ati maqaan kee amma eenyu Abumaaz eloroi jecha Abumaaz baay'ee gobozi baay'ee gaarii jechaadha amma keenyaaf ati Abumaaz miti anaaf ati qaamaan wal beekna wal hin beeknu maalii wal argaa jirra sagalee miti sagalee dhuma kootu hojii hojjechaa jira amma
Sagaleedhuma keetiin sin beeka. Sagaleen koo sagaleen kee garagara. Sagaleen san sibira jira moo si keessa jira moo sibira jira sagaleen? Koi isatti deebinaa jechaadha. Amma haasaa jirtati. Igala kanaafuu qaamuma keetii jechaadha. Sagaleen kee qaamuma kee moo qaama kee miti? Sagaleen qaama kiyyaam sagaleetii malee. Arbaayiku warreessaati. Sagaleen keeti miti? Kan biraa sagaleen ana keessaa baati sagaleen na biran jiraattu na biran jirtu. Bakka sumadha miti? Yoo ati amma fakkeenyaaf mucaa kan kee iddoo itti ergite maaliin ergita? Deemi jettee sagaleedhumatu okay sagaleedhuma keessana mantanitti Yesuus himi sagaleedhuma kanatu ta'ii jennaan sagalichuma waaqniif lafti kun ta'ee jechaadha. Okay mee sagal akkuma dimtu ta'ee Woi natu murtisi sagalichumti jedha macaafuma boko Yohaannisi tokko kanatti gaafa gad deebitee laaltee sagalichumti foon uffatan jedhu nama foonii ta'e nu jedhu foon uffatan jedhu nama foonii ta'e jedhu foon uffatan jedhu maaliif jedhe isa dubbifachuu dandeessa rakkoon hin jiru kana irratti waliin jedhu numanam waan macaafarra daaree foon uffatan jedhu foon uffatee jedha hin jedhu foon gara biyya lafaa dhufe nu gidduu buufate nama foonii ta'e nu gidduu buufate jedha foon uffatee jedhu ishi shaado waato bareedannis isuma hin ta'a kanumarratti si kanaafuu jechaadha. Sagalichumti amma sagalee waaqayyoo akka sagalee mataa kootti ilaaluun qabu ani beekta sagalee rabbii akka sagalee keetti ilaaluun qabduti. Sagaleen rabbii uumuullee ni danda'a, tolchuullee ni danda'a, hojjechuullee ni danda'a, wanta hunda gochuu danda'a. Sagaleen namaa fi sagaleen rabbii garagaradha jechaadha. Sagaleedhuma rabbii kanatu nu gidduu buufate nama ta'e jechuun immoo namni nama bakka nama ta'e jechuun guutummaatti nama ta'e waaqayyo ani namaa miti jedha waaqayyo ani namaa miti jedha yeessanitti deebina lakkoofsa sagalichumatu nama ta'e jechaadha sigala nama purposely because purposely nama ta'e sababii qaba sababiin nama ta'eef okay amma gaafis gaafadha waan uma dubbiste kana hunda kabiraate sagalichi Yesuus moo Yesuus miti Yesuus Gobas waan biraan jedhan bakka sagalichaa kan Yesuus jedhan Yesuus jalqaba waan hunduma dura tureemi Yesuus waaqayyo bira tureemi waaqayyo kam bira ture waaqayyuma bira ture waaqayyo kam waaqayyuma isa jedhu sana achumarra argite miti maal irraan si deebi'a Yesuus jalqaba waan hunduma dura ture waaqayyo isa kam jedha wajjumaan dubbisaa jirra bara waaqayyo bira ture naan jedhe afaan Oromooti miti sagalee Yesuus Kiristoos waaqayyo kam bira ture akkas jennaani moofuma isaa waaqa turee jedha kaasammoo daareektii gaafa dubbiftu waaqa turee jedha miti bakka sagalichaa isin sagaleen kun Yesuus jettanii amanta bakka sagalee jedhu kana Yesuus itti galchina sagali Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture Yesuus waaqayyo bira ture Yesuus ofii isaa waaqayyo akkasim okay Yesuus waaqa kam bira ture waaqayyo bira ture akkana jechuun Abu Muaz mana kanar Abu Muaz jalqaba mana kanarra ture Abu Muaz Ahmad bira ture Abu Muaz ofii isaatiif Ahmad meeqa akkas miti fakkeenya si godha loojiki fakkeenya kun yoo si gale fakkeenya si godha mana kanarra jalqaba kan ture eenyu maaliif beektaa Nadim mana kanarra wal qabata yoo seerluqa afaan dubbiin kun si gale waan kun isin dhibu waan jedhe mana kanarra jalqaba kan ture eenyu anaami tokko miti maaliif beektaa okay ayyasumatti si deebi'a ati ofii kee uumuullee dandeessu hojjechuullee dandeessu uuma siin hin jenne fakkeenya lamisaale jedhanii for example jedhanii mana barumsaa yeroo sirriitti Yesuusis fakkeenyaan barsiisu ture fakkeenyaan si godhu jira akka si galtutti mana kanarra jalqaba kan ture eenyu yeshi itti aanee ibsaa kanaan na bira dhufe ibsaan na bira dhufe jalqaba immoo ture ibsaanii jedhoore dhaggeeffadhu ka kanaan si mudeema Abu Muaz jalqaba mana kanarra ture Abu Muaz ibsaa bira ture Abu Muaz ofii isaatiifuu ibsaa meeqa ibsaa taanaan ibsaan tokkuma ka anas jiru Abu Muaz ibsaa meeqa ta'in jedhe Abu Muaz miti ati Abu Muaz miti
Maqaan kee maali? Ibsaatanan ibsaan tokkichuma kaa. Okay, ati Elori okay. Abu Muaz jalqaba mana kana banee ture. Abu Muaz Elori bira ture. Abu Muaz ofii isaatiif Elori. Yoon jedhe Elori meeqa taane? Tokkodha kaa Eloriin kun asuma jira kaa. Ani eenyu ana Abu Muaz miti. Ati Abu Muaz Eloriin kunooti. Yoon si bira jiraadhe anaaf eti tokko. Ati Abu Muaz ani Elori. Tokko miti ka qaama lama wal bira jiraami. Maal tokko na godhe silaa sana anaaf isin tokko miti. Okay, Yesuusii fi Waaqayyo wal bira ture moo wal bira hin turre? Akkas jechaan jiru. Yesuusii Waaqayyo wal bira ture moo wal bira hin turre? Ela jalqaba sagaleetu ture sagalichi waa. Sagaleen san Yesuusii moo Yesuusii sagaleen san? Sagaleen keessuma bira jira miti amma. Kan na bira hin jiru sagaleen na keessa jira malee na bira hin jiru. Akkas jechaadha beektaa. Ela hin jiru dogoggora seerloo afaan amma turadhaame.